Eenyu fayyadamanii moobaayilii ishee safara jira. Guddee dhaggeeffadhu moobaayilli mucayyoo bira jira. Ana keessan daarektii natti dawwalee na arrabsee ture talee solfidhee turre jara kiyyaanirree birrii walitti guurtetii lubbuu koo baasuudhaaf sharkaa jirti mucayyoon kun jedhe bilbila koo mucayyoo takkatuu dabarseefi jira. Bilbila koo jechuudha jara koo fayyadamaan immoo qoonqaa inni dubbate sanan ingiliffaan eegsisiisee jara kooti narraa jiru jedha. Isa fayyadamaa isa ittiin nu arrabsaa jira. Mucayyoon biidee keessaa namni du'e akka tolchee nama arrabsaa jira quoi. Egaa maal gootanuu waan hubattanii isinitti himaa silkiin ishii fayyadamaa turte maqaan isaa tiktookiin ishii bira jiru isaan mayyattan kan akka hin taane qabatamaa irra geenye irraa erga kan inni tiktookiin irra jiru maqaa amma ittiin fayyadamaa jiran kana maqaa biraatiin isa kana isatti fayyadamaa jira jechuudha. Facebook ishii lamaanuu nan qabaabe'an kan hogga Dubaayitee hoggaa Dubaay waaqayyo abdii koo kan jettu fayyadamaa turte ani Dubaayitti naman beekudha. Achi immoo gara Dubaay deemnan immoo Facebook isa biraa fayyadamte inni lamaan iyyuu banaadha onlaayiniidha. Maaf baay'ee onlaayinii jira nama du'e tol jedhee haasaa. Enggalo bolesso. Enggalo untuk amade. Anak makan itu beres ini apa? Ina narrab se kalesa guru Ijoolleen teenya oduu dhiistanii birrii xabaqa walitti guurtani maaltu oduu si mun dheerechaasen arrabni keechan ciqilee tokko laa kanatti dheerata birrii wannoon itti dhaabbatu walitti guuradhaa jamtaniiti maal. Akka inni beeksisni isaa jiraatu midhaan kana ragaa isaa funaanachummaa dadhabamu. Ani bakki dhaloota isaa arsina beellee. Beekaman. Ana sabbaa isaa sinitti naafsir. Garuu ana sabbaa hin miinu nu sareedha. Asa akkana maal godhu? Keessaan haa ta'udha malee. Baadii isaa siraan beektu. Keessaan haasaati. Waan intala sanaa aboo hojjettanii yaaddani. Keessa hojjechuu. Maarraa murtee ta'uu badhaasa argate. Ofiifoontu maayidii mimicheertan talaa. Ijoolleen teenya oduu bicha ana oduu na Adama maa gabbaatee irraa murtee ta'uu baattee waa isinitti nima. Isinitti nima na dhaggeeffadha. Ani oduu na jibbisiiseeraan. Ijoolleen teenya birrii xabaqaan ittiin dhaabbatu walitti dhufadha. Oduu qofti. In bakka malee sila bareedu. Ofiin boontu ijoollee baay'ee garee keessatti hirmaachuudhaa jira. Ani seef godhuu hin danda'u siin ergi warra seef godhuu danda'utti nama kudhan. Eenyutu seef godhaani silaa guruppii keessa nama baasanii tasumaaf achi nama ari'an akkuma wannoo habdiin tuqinaa jedhanii nama fokkoran karaa keessaa eenyuttan ergaan. Amma ila ijoollee shawaa maqaa dhaattan dhugaa rabbiitiin isinitti hima keessattuu ijoolleen shawaa ijoollee ormaa nu haadhiisa kun musii kun amantaa jala dhokachaa jira kun gandummaa jala dhoksaa jira. Waan gootanu asirra akkaawuntiin haa banamu yeroo akkaawuntiin baname akkaawuntii sana kennuudha abbaan barbaade. Ani rakkoon akkana godhaa koottaa taashii siifoon akkasitti hin ta'u jette. Ani ijoollee gara koona bira jiranii nama 20 ol bira kan qabadda rakkoon qabu. Akkaawuntiin haa ergaate ijoollee isaanii nan ergaa gaafa isaa galchan. Akkaawuntiin mucaa himata bane irratti ergama. Akkaawuntiin mucaa himata jara irratti banee irratti ergama maallaqa. Biyyatti isin ergama. Dubaay keessatti beekamne abbaan isaa beekamne kanaa nama sadii bana badhameetti gaafa beekame ergama namichattis haa ta'u isa kistii banettis haa ta'u abbaa bana irratti gaafa akkaawuntii isinitti kenname inni qoota ammasitti garuu keessaa walidhaati wal dubbisa bakka guddataa keessaan guruppiin hidhame jedhe na dhaggeeffadhu ababa guruppiin hidhame jedhe guddataa guruppiin hidhame san irraa yoo barbaadan riimoofii nama godhu yoo barbaadan akkaati namatti hin daballe aadimii sirraa fuudhu malaaqiitti isaa wallaalle nutam karaa keessaatiin abdiin tuqina abdiin nama dubartoota 90 nama hojii galcheedha carraa hojii nama huumuudha nama akkana kana wotuttanan akkasan godhaan akkanan jedhaan akkasan jedhanii nama doorsisan miidiyaa irratti kanaa isaan kan biraa
Dhaqanii karaa keessa kanaa isaan kan biraa guruup irratti waan biraa malaaqiitii isaa walii wallaaleen. Kanumarra ijoolleen shawaa hanga yoomitti namatti hirkannaa nuti hanga hoomitti huduudhuma namaa jala foqoqnaa akka wantoo of danda'uu hin dandeenyu. Harka hin qabnu guruupiin hidhannu. Harka hin qabnu nama walitti hin qabannu. Asumarratti qofa maa oduu odeessitu. Meenatti hima. Oduudhumatti fixan bar garbitti maaloo dhuufutti fixee akka jedhamu san odumatti dhume bakka asumarraa tutututututututu guyyaa guutu shuu yaane. Tututututututu guyyaa guutu. Wantu ijoolleen si bira jiranis haa ta'an nu bira kan jiranis haa ta'anii keessaan waliin mari'annaa rakkoon qabu guruuppii isaanii botokkotanii guddataanuu keessa jira guruuppii kana. Jechaatu. Waan jettu baakkiidha. Soofta enerjii fudhachaati. Ana malee hangaraa waan dinedha. Qo'i shaayii tokko siin ergaa ishee sa'aatii booddee an kana caalu siif ergaa ni abshir fuungeen tun ishiini. Kana funyaan irra hin jirre of jechimmoo. Keessa barokattee haasaa harta beekta. Gammeenis as keessa dhokatee jira. Keessa baddanii jirtu. Taap godhaa riippoortii godhaa jiru taap godhaa kompiiliinkii godhaa fi kanaaf dhokattu. Woy. Maarri beelolaa qofa otoo hin ta'in jaratu riippoortii gochaadha kanaaf sin dhoksa. Kan suura guddataa profaayilii irra godhatattan immoo ta'an yaada kana baasnee. Barbaadan kana laa. Amma karra. Ayyoo ani kaakana wajjin allayyuman nagaduu manama ofiin bu'amtu. Jiraachuun mamtee dhagaa ofiin bu'amtu. Garaalee jechuudha baadidde fakkaata mucaa isa kana gutteessuma teessee ni gitta sawwayya. Intaa yoo safuu warta kun. Shumarree dhiirri borci qabuun bareedu bara. Borciin kiyya mana kudhaniin ta'a lubbu. Ruuzii qannas. Ruuzii qannas galgala raata nyaatiin zanjaabila dhugi kun olaa kanatti. Barbaadan immoo kana laal. Ani ruuzii nyaatee tumbee guddaa dhugaa rabbi. Best my husband. Reefu ta'e. Shuu. Thank you warra leeqaa. Thank you. Jabduu namaati warri leeqaatu keessan na bira jirti. Ani booletti. Ani torbee kana lamaan nan galaakaa guddee booletta barbaadhan eeguu qabda suuraa akkana baattee anuma si biran darbe. Ofiin boontuu jajjabina si age. Yaal tokko. Kono kanas ni wayya. Eenyudha? Kanas ni wayya. Booletti kan eegu eenyudha amma guddee. An nun deemee maatii biraan na ga'u. Maal guute gammeenis gaajoo jira. Ayyee nagaadhaan nu eega. Sinumti illee nagaan nu eega. Galatooma. Ofiin boontu haa ta'u akkami?